raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa fulbaana 10 bara 2020ti. Muummeffannaan sagantaa keenya guyyaa har'aa immoo haala amtuu yeroo ammaatti Oromoonni godina Matakkal keessa jiran qoratuuf marii gaggabaabaa qotatee bulaa fi horsiifatee bulaa Oromoo Matakkal lama waliin qabaannee fi marii miseensa waraana bilisummaa Oromoo Wooboo godina Matakkal keessa sossa'uu waliin qabaanne tokkotti dabalataan tarkaanfiilee boonsoo miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaan ergamtoota diinaaf diina innikaa irratti magaalaa Amboo dabalatee magaalota lixaa shaggar garaagaraa keessatti fudhatamaa jiru irrattis marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Amboo tokko waliin qabaanne sagantaa kana keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessan haga xumura kurfii keenyaatti nu faana ta'uuf kan isin hawwatu ana xiiqii dhugaasaati. Jalqaba irratti haala amtuu yeroo ammaatti Oromoonni godina Matakkal keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee odeessa gaggabaabaa qotatee bulaaf horsiifatee bulaa Oromoo Matakkal irraa arganne isiniif dhiyeessuun sagantaa keenya aanfannaa itti dhiyaadha. Oromoonni Matakkalee hojjetoonni warri magaalaa keessaa ta'u daldaltoonni keessumaa qotee bulaan akka jirutti loltoota poolisoota baqatee bosonatti galee akka jiru hojjetatuu qotatuu oomishatu haramatu akka hin danda'intu himamaa warra baqatee jiru qotee bulaa Oromoo Matakkal keessaa nama tokko jedhanii mee maal godhaa isiniin jedhu haala keessa jirtan Oromoof ibsaafan isinii bilbilee. Adda bilisummaa Oromoo Oneeggiin bifa hidhateen qallabaa jirtu. Isintuu waraana kana geggeessaa jedhaniiti uummata keenya qotee bulaas ta'e daldaltoota hunduma isaanii walitti qabanii Oromoo kan ta'e hunduma isaanii hidhanii dararaa jiru irreebuu nukkaamsuu dubartoota illee warra micaa hoosisan amma magaalaa irratti qabanii gabaa baateen micaa ishee wajjin fuudhanii reebanii fi kan adda bilisummaa Oromoo waraana. Kan manatti qallabaa jiru jedhaniiti hidhanii dararaa jiru haadha micaallee. Amma gaa kun isa duraaniirra guyyaa 2-3 kan akka malee ammaatee jedhamaa isin immoo kun amma haadhuma hoosifattu iyyuu qabanii hidhanii dararaa jiru jettu kun godina Matakkal magaalaa kam keessatti kan immaa haadha mucaa waliin hidhanii gidirsaa jiran kun maqaan haadha Oromoo hidhamtee kun immoo eenyu jedhamti laasa kanas osoo uummata Oromoof ibsitanii. Magaalaa Qorqaa keessaatti Malkituu. Jedhamti Malkituu Nigaatuu Baddeessuu. Isheen kun egaa amma haadha mucaati jechuudha. Aabaa yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo hidhatee jiru kanatti nyaachiftaadhaaf hidhaniidha gaamma kan isin jettan. Yoom kan isaan hidhan adda Malkituu? Amma kana gara ji'a olii ta'a amma hidhamuu ishee. Ammas dhiyoo kana immoo Ayyaantuu Gannatii kan jedhamtu achuma magaalaa Qorqaa kabaabii gandaa Somboo Siree keessa isheenis haadha micaati isheen micaa hoosifti micaa ishee wajjin. Micaan ishee amma ji'a meeqa taati kan ishee kanaas kan haadha Oromoo ishee jalqabaas ijoolleen isaanii kun baatii meeqa yookaan waggaa meeqa ta'u laata? Kan Antala Gannatii nuqus kun micaa ji'a 7. Tole. Kan Malkituus immoo akkasuma waan jabaatteetti isheen akkas. Egaati amma warra sinama maqaa dhooftan malee godina Matakkal iddoo hedduutti hawwan Oromoos maanguddoonnis warri gaggeessitoota amantaallee osoo nafin hidhamaadha akka jiranidha. Baay'inaan amma eessatti hidhamaa jiru Oromoonni Matakkal kun mana hidhaa isa magaalaa kamii yookaan immoo aanaa kamii keessatti hidhamanii jiru?
godina Matakkal keessa magaalaa Gilgal jedhamu keessatti hidhamaa jiru. Eenyugaa kan hidhu kan amma poolisii warra federaalaatu jira moo poolisoota warra humna addaa Oromiyaa jedhan kanatu akkuma gara Gaambeellaa fa'aa seenanii qabaa jiran qabanii hidhu moo poolisoota naannoo Beneeshaangul moo eenyu kan hidhaa jiru kun? Poolisoota Beneeshaangul humna addaa Beneeshaangul kan hidhaa jiru. Akkan dhagaa jirutti sabaaf sablammoonni amma bulchiinsa mootummaa naannoo Beneeshaangul keessa jiran kun waraana bilisummaa Oromoo irraallee jibbaa akka hin qabne akka sabaatti sabni Oromoota Matakkalirraallee jibbaa akka hin qabne warruma shira mootummaan deemanii alaa ka jedhu tokko dhaga'een ture meesa kana saddanuu baasaa. Waan tokkollee waraana adda bilisummaa kan jedhamu waraana hidhate hin qabu. Godinni Matakkal Oromoon godina Matakkal keessa jiru qabsoo karaa nagaatiin dorgommee karaa nagaatiin eenyumtiyyuu dorgomee injifannoo argatee bilisoomuu danda'a. Isa jedhamuun labsiidhuma kallattii mootummaan federaalaa labseen dhaqee achii fi eeyyama fudhatee baandiraa adda bilisummaa Oromoo dhaabbatee biiroo dhaabbateetu jira. Isuma kanarraa kan hafe ufna hidhatee bifa hidhannaatiin waan tokkollee kan beeku hin qabu. Egaa amma waajjirri adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO'dha magaalota Oromiyaa godinoota hundumaa keessaa isa kaanii caccabsanii meeshaa isaa saamanii hooggantoota isaaniis itti gaafatamtoota ka godinaas kan aanaas osoo hin hafin hidhanii jiru. Kan Matakkal kunoo attami waajjirri adda bilisummaa Oromoo kana isin amma jettan kun jira moo akkuma iddoo kaanii godhaniiru? Jira waajjirri inni baname jira biiroon. Tole. Namoota hojii kanaaf bobba'anii namoota qabsoo kana geggeessan hunduma isaanii eenyullee nagaadha tuun jedhamiin hundumti isaanii haati manaa isaanii tuunafiin mataan isaanii tuunafiin hundumti isaanii mana hidhaati inni kaan bosona keessa jiru. Amma egaa waajjira cufuu dhiisuun isaanii akka iddoo kaanii saamuu dhiisuun isaanii bu'aa maalii qabaree waajjirri qobaasaa nama ta'ee hojii siyaasaa hin hojjetu waajjiratu hafe maleessa amma miseensonni deeggartoonni akkasumas hojii raawwachiiftonni adda bilisummaa Oromoo godina Matakkal keessa jiran tokkoyyuu hin jiran hidhaa jirudha gaafa kan isinirraa hubadhu. Waan tokkollee hin jiran waa'uma tokko dubartoonni gaafa simannaa dhaabbii waajjira sanaallee warri hiriira sana yookaan immoo simannaa sana godhan tokkollee nafne warra waajjira keessa hojjetanaa turuuti warri yeroo sana simannaadhaaf waan tokko waan qindaa'e irratti argamanii eebba godhanillee waan tokkollee nafne maanguddoonnis xixinnaanis ijoolleenis inni kaan bosona keessa inni kaan mana hidhaati kan inni jiru waajjirri akkasumaan akka cufameen akkumatti taa'e qullaataa. Egaatii amma Oromoon Matakkalli waraana bilisummaa Oromoo jedhamu kan amma hidhatee jirus hin qabu maqaan sanaan nu dararaa jiru jettanii ka biraan qabsoodhuma karaa nagaa gaggeessinaa akkuma seerri mootummaadha hayyamutti jettanii haa ta'uti amma kan mul'ataa jiru qabsoo karaa nagaasa jedhamu kanatti takkaa mootummaan akka hin amanneef gara fuulduraatti illee fudhatuuf akka hin deemne mallattooleen amma mul'atan kun ragaa guddaadha. Gara fuula duraatti qabsoo karaa nagaasa jedhan kanaan takkaadhuma Oromoo waan gaafate kan argachuu hin danda'a abdii jedhu qabdu moo akkuma Oromoota kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessumaa dhiyeenya kana qabsoo hidhannoo malee waan tokko waan nu baasu hin jiru. Itiyoophiyaan impaayeraa afaan qawween ijaaramtee akkasuma afaan qawween kuffifneetu biyya keenya Oromiyaa ijaarrannaa warra jedhantu jira. Mee isin kanarratti maal jettu laabbaako? Egaa nuti qabsoo karaa nagaatiin dorgommii karaa nagaatiin injifannoon yoo dhibee akkuma guddeensi Oromiyaa ta'e taanaadha kan nu qabnu. Kanarratti nuuni qabsoo karaa nagaati kan nu beennu kan nu deemnus immoo karaa nagaadha. Bifa hidhateen beennu buufna hidhates of keessaa hin qabnu maalilleedha kana dura dhiibbaa guddaadha ilma namaatiif kan hin malle dhala namaatiif kan hin malle kan nurra ture Oromoo taaneetu jirru leeloochi jedhamna nuuni afaan nutti waamamnu leeloochiidhaan kan nu beekamnu leeloochi beeressa jedhamne waamamna leeloochi jedhamna malee Oromoon jedhamnu kanarratti baay'ee dhiibbaaf hidhaa darara nurra ture har'as immoo akkuma mootummaan federaalaa wayyaaneen inni lammeeffaa ta'ee mirgama dhala namaa eegamuu qaba dheeraaf seerri eegamuu qaba jedhee innaan ittiin dorgommiin hin deemama seenaan ammas akkuma duraa sana amaluma keenyatti nutti deebanuu oromummaan keenyallee
maqaa Oromootiin akka waamamnee ukkaamsamaa jirra jechuudha. Hayyee amma gaa kana hundumaa fi furmaanni maalii jettu silaa Oromoon maal gochuu qabdii jettu Oromoo guutuuf maal dhaamtu? Nuuni harka tokkoon ol qabannee hundumti keenya galaanatti illee yoo ta'e kan fedhatti illee yoo ta'e amma injifannoo bilisummaa argannutti humna tokko taana ka jennu dhaamsa labsinanii. Hello, akkam jirtu nagumaa? Nagaa galata Waaqayyoo naguma. Nagaa xiiqii dhugaasaan jedhama raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraan sinii bilbilaa. Ayyee tole. Egaa utuun siniin dubbisin durayyuu Oromoota Matakkal nama lama dubbiseera. Kan inni sinii bilbileefis ammoo qotee bulaa yookaan qotatee bulaa Oromoo godinaa Matakkal keessa hedduun isaanii baqatanii gara bosonaatti seenanii jiraachuu isaanii warra baqate kee ammoo isinis nama tokko ta'uu keessan dhaga'een haala amma keessa jirtan kanan Oromoo dhageessisaaf sinii bilbile. Mee maal keessa jirtu hawaasni Oromoodha godinaa Matakkal isa kana uummata Oromoof ibsaa? Bara baranaa kana bara 2000 fi akka lakkoofsa Habashaatti 12 kana yeroo qotannaa keenyaa ture garuu Oromoof Oromiyaa walimatti jibbuudhaan amma qotee bulaa horsiisee bulaa naannoo kanaa hundumasaa Oromummaa dhumarraan kan ka'e badii tokkollee utuu raawwatiin waraanni mootummaan garboomsaa kun dhufee nu facaasuudhaan waan tokko badii tokkollee tun geessisiin waraana bilisummaa Oromoo naannoo kanarra socho'aa jiru qunnamtii qabdu beelaaf dheebuu baasaa jirtu nyaachiftu jechuudhaan uummata kan garaatti baatanillee hedduutu jira kan dugdatti baatanillee hedduutu jira isaan kana ari'uudhaan isa kana keessaati ani tokko haala kanallee duukaa jirta qindeessaa jirta jechuudhaan ari'atamee amma maatii hin qabu haadha manaa hin qabu ani ijoollee 6 kanani qabnu haadha manaa koojiin kana facaafnee anamma waraana bilisummaa Oromootiin da'oof golgallee isaanitti godhannee isaanitti baqannee jirra. Kan qotatee bulaa horsiifatee bulaa Oromoo Matakkalirraa kallattiin bilbillee arganne kana fakkaata. Kanatti immoo aansuudhaan haala amtuu yeroo ammaatti Oromoonni godina Matakkal keessa jiraniif sochii waraana bilisummaa Oromoo WBO irratti marii gabaabaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo WBO godina Matakkal keessa sosso'uu waliin qabaanne isiniif dhiyeessina. Itti dhiyaadhaa. Oromoonni Matakkal egaa dhiyeenya kana akka malee loltootaaf poolisoota koloneel Abiyyiin miidhamaa jiru. Guyyaa 2-3 kana immoo akka malee hammaatee jira jedhama. Kanan sirraa odeeffadhee haala Oromoonni kun keessa jiran Oromoo dhageessisaaf si bilbile. Mee maaluma keessa jirtu adaraa? Yeroo dhugaa keessumaati erga guyyaa 2 kanaa akka malee waan jajjabeetu jira. Erga guyyaa 2 kanaatti baay'ee akka malee cimee jira. Uummata nagaa kan Ijoollee quban qabne qotatee kan bulu daldalee kan bulu hojii dhuunfaasaatti bobba'ee jireenya mataasaa kan of jiraachisuuf walii gadi jooru hundumallee qabanii mana hidhaatti naquutu jira. Maaliif waraana bilisummaa Oromoo wajjin jirtu isaaniin quba qabdu keessumatti immoo isin Oromoodha. Oromoo waan taataniif quba qabdu Oromummaadhumaan waa tokko kan quban qabne qunnamtii keenyallee kan hin qabne cufti mana hidhaatti dararamaa hidhaadhaan reebichaan keessa ba'ee ajjeechaadhaan baay'ee namni keenya jedhamaatti kan jiru torban kana keessa waan gurguddaa akkasitti raawwatamaa jira. Tolayyee ulfaadhu uummata Oromoo bakka nuti jirru yookaan quba hin qabne sababuma Oromoo ta'aniif gidirsaa jiru hidhaa jiru kan jedhu kaaftee akkan dubbisa kanarraa hubadhutti ati miseensa waraana bilisummaa Oromoodha godina Matakkal keessa sosso'u. Godina Matakkal keessa miseensa waraana bilisummaa Oromooti. Hayyee. Kaawwan kana quba qabnaa keenya ilaaluu jirra uummatni akkasitti irra geessamaa kan jiru. Egaati Oromoonni Matakkalii akkuma Oromoota Raayyaa fi Walloodha. Oromoof Oromiyaa irraa citanii baroota dheeraaf gidirfamaa turani. Haa ta'uuti akkuma Oromoota Raayyaa fi Walloo keessumaa akkuma Oromoota Walloo yeroo kamiyyuu Oromummaa isaanii osoo hin daganne falmataa Oromoota arra gaaniidha. Oromoonni godina Matakkal keessa jiranii. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n dura fuurri isaa garasitti hin dhaga'amu. Dhiyeenya kanaanis bilbilee odeeffadheera. Amma attam sochiin waraana bilisummaa Oromoo isinoo maalitti jirtu?
Akkuma beekamu akkuma dooddoowwan Oromiyaa keessa bakka garaagaraatti socho'aa jiru. Bakka kanatti illee uummata Oromoo godina Matakkal keessa jiru waraanni bilisummaa Oromoo haala bareedaadhaan waliigaltee uummattoota namoota biraatti naamusa gaariidhaan uummata naannoo godina Matakkal keessa jiru haala bareedaadhaan keessa socho'aa kan jiru. Waraanni naannoo kana jiru naamusaa fi Oromoo qabaatee haala bareedaadhaan kan bilisummaa Oromoo keessatti hojjetamee uummata Oromoo illee jaalala qabu. Gidduutti addaan cicciteera neetwoorkiin qulqulluu miti waraanni bilisummaa Oromoo godina Matakkal keessa jiru sansakkaaf naamusa gaariidhaan namoota naannoo wajjinis waliigaltee gaariidhaan bifa gaariin socho'aa jira otoo jettuuti addaan ciccitee itti nu deebi. Egaa baay'ee waraanni bilisummaa Oromoo godina kana keessa socho'aa jiru uummata keenya wajjin baay'ee waliigalteedhaan uummati keenyallee Oromoon sabaasalambiin biraanillee waraana bilisummaa Oromoo godina kana keessa socho'u haala gaariidhaan jaalalaa fi tokkummaadhaan wajjin jiraataati kan jiru. Egaa isa kana sochii kana kan jibban humni mootummaa waraanni mootummaa nutti bobbaase kun uummata Oromoo kan waa'ee keenyallee quba hin qabne quba qabdu jechuudhaan baay'ee dararaa guddaa irra geessisaa jira. Isa kana miidhaan gurguddaan uummata Oromoo irra gahaa akka jiru uummattoonni naannoo kanaallee hin beeku sabaaf sablammoonni garaagaraallee hin beeku keessumaatii akkuma dura jettee erga guyyaa lamaan kana asiiti miidhaa guddaa ganan jedhamnetti uummata irra gahaa jira jechuudha. Tole egaa ulfaadhu kanaan dura barbaachisummaan waraana bilisummaa Oromoo hin jiru qabsoon bilisummaa Oromoo injifannoon xumurameera Oromoonni jedhanii turaniiru haa ta'uti akka jedhan hin taane dhiyeenya kana immoo namootumti kanaan dura Oromoon barbaachisu Oromoon bilisoomeera jechaa turanii yeroo ajjeechaan Oromootti jabaatu deebi'anii Oromoon eessa jira jechuun akka Oromoo komachuu yeroo isaan itti dubbatantu dhaga'ama. Haa ta'uti yeroo kanatti uummanni Oromoo bal'aan kan jechaa jiru amma kan nu baasu waraana bilisummaa Oromoo hidhannoodhaan jabeessuu waliin hiriiruu kaayyoo walabummaa Oromiyaa dhugoomsuuf bilisummaa Oromoo mirkaneessuu fi tokkummaa Oromummaa giddugaleessa godhannee falmaa keenya finiinsuu qofatu furmaataa jedhu inni kun ammoo sadarkaa sagalee yookaan jechaa qofatti tuunteen hojiitti hiikamuu qaba. Agam tokko quba isin qaba uummanni Oromoo biyya keessaas haa ta'u kan biyya alaadhaa Oromoo jabeessuu fi hidhannoodhaan bira dhaabbachuu fi gama garaagaraan jechuu kootimeessa kanarratti dabalataanis akka Oromoo jabeessaniif dhaamsallee yoo qabaatte. Gaariidha akkuma jettu uummanni kana dura waraana bilisummaa Oromoo fedhu qabsoo karaa nagaa gaggeessuudhaan jiranii amma garuu kamiyyuu uummanni keenya waraana bilisummaa Oromootiin yookiin afaan qawweetiin malee bilisummaa akka hin jirre hubatanii jiru. Kanaaf kallattii kamiyyuu uummanni Oromoo afaan qawweetti amanee jira. Eessaan asiin nu biraatii nuyi kan nu baasu waraana bilisummaa Oromoo kallattii kamiyyuu keenyaatti wareegamnee kan waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee uummanni Oromoo naannoo kana jiru guddina guddaa godhaa jira. Abdii guddaa uummata Oromoo naannoo kanarraallee qabna. Baay'een ni jajjabeessaa jiru. Uummanni illee baqatee kan wajjin bosona jiru cichoomina guddaadhaan jabina guddaadhaan afaan qawwee malee miti kamiyyuu hin abdamu jechuudhaan nu wajjin deddeemaa jira jechuudha. Tole egaa ulfaadhu dhumarratti waan itti dabalattu yookaan dhaamsa waliigalaa Oromoof yoo qabaatte dhaammadhu gama kun asumarratti xumureen qotee bulaan Oromoo danuun baqateessi waliin bosona akka jiratu kaafteettaa qotee bultoota Oromoo keessaa immoo nama kabiraadhaaf bilbileen odeeffadhee yaada keessan walitti qabee uummata Oromoo dhageessisa. Ayyee egaa waliigala dhaamsan uummata Oromootiif qabu uummanni Oromoo dhugaa akkuma amma dubbataa ollee qawwee yookiin afaan qawweetiin malee waraana bilisummaa Oromootiin malee bilisummaan akka hin jirre sirriitti gad fageessee hubachuu qaba jechuudha. Ammallee hidhaa ifachaan dhuma hin qabu hin dhaabbatullee isa kana hubachuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa kun aganni abbaan irree kun cunqursaan kun uummata Oromoo irraa ka'utti uummanni Oromoo kamiin abdichuu dhiisee waraana bilisummaa wajjin hiriiruu qabaa. Hundiyyuu afaan qawweetti amanuu akka qabu dhaamsa koo kanadha. Gaaruma hordoftootaaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo haalaamtu yeroo ammaatti Oromoonni Matakkal keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee odeessa qotatee bulaa fi horsiifatee bulaa Oromoo Matakkal irraa argannees hin dhageessifnetti dabalataan gara dhumaa irratti ammoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo godina Matakkal keessa sossa'uu akka ta'e tokko waliin marii gabaabaa qabaannes isin dhageessifneerra.
Kanatti immoo aansuudhaan tarkaanfiilee boonsoo miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Amboo fi magaalota lixa shaggar garaa garaatiin ergamtoota diinaaf diina inni irratti fudhatamaa jiru irratti marii gabaabaa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokko waliin qabaanne isiniif dhiyeessinannis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadha. Magaalaa Ambootti guyyaa 3-4 kana keessa tarkaanfiileen garaagaraa fudhatamaniiru. Sanas immoo kan qeerroo murteessee fi hiriira ba'uun daandii cufuun qofti furmaata miti suninumaayyuu wareegama isaatu guddate. Kanaaf jala jalaanii diinota kana ergamtoota kana of jalaatii kaasaa deemuutu furmaata ejjennoo jedhuun tarkaanfii akkasitti seenan kan jedhamutu jira. Isa kanarratti yaada kennu qoodda. Tarkaanfiin kun immoo giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Amboo dabalatee eessatti akka fudhatamellee uummata Oromoof akka ibsatuufan sii bilbilee. Inni kun waanuma sirriif fudhatama qabdasii maaliif jennaanii loltoota gafunyaanitti hidhatan kana waliin hiriira ba'uun kun ulfaataadhuma. Kanaaf lukeewwan diinaa jala deeman hunda tarkaanfii irratti fudhachuudha waan jedhamee yaadamee akka giddugaleessaatti yaadamee kan ta'e akka magaalaa Ambootti bulchaa ganda Awwaarollee akka rukutametu jira jechuudha. Akkanuma immoo akeekkachiisaaf iddoo baay'eetti boombiin illee akkaataa manoota irratti daddarbatamedha kan inni ture jechuudha. Wantoota kanatu jira akka magaalaa Ambootti jechuudha. Egaa magaalli Amboodhaa Ginciin kun magaalonni giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar kun wiirtuudhuma qabsoo Oromooti. Dhiibbaan garaagaraa akka jiru maallaqa baasanii qeerroo dogoggorsuuf akka yaalame beekamaadha. Garuu hawaasni Oromoo gamasii akka quba qabutti dhiibbaadhuma gama waraanaan irra jiruun ala qabsoo Oromoo ganee akka inni sochii hin dhiifneedha. Kan hawaasa Oromoo bal'aa biratti hubatamu. Gama biraatiin garuu akka waan hawaasni Oromoo gamasii qabsoo Oromoo ganeetti bitameetti kan isaan kaasaa jiran. Isa kanaaf deebii attamii qabda? Inni kun wanti jiru maalni yoo hubannee ilaalle qabsoon Oromoo keessatti akkuma kanaan dura giddugaleessi kun qabsoodhaaf karaa banaa ture. Ammas waan qabsoo kana ganeetoo qabsootti sochoone waan jiru miti. Inni darbee akkuma iddoo kaanii qeerroowwan garaagaraas akkuma bitamaa turame asis bitamee waan jiru waanuma beekamaadha. Waan wal dhoksuun hin danda'amne keessumaati akkaataa gandaan ijaaruu kanallee uummata Oromoo gandaan qoodaniitu akkaataa isaan ijaaraatii jiranidha. Akka magaalaa Amboo keessatti keessumaati garee waddeessaa waan jedhamu kan magaalaa Ambootti aangoorra kan jiran baay'een isaanii wantoota kana fayyadamanii wantoota kana fashaleessuuf karaa isaan deemanidha. Namoota 2-3 qabataniitoo kan inni deemaatii jiru. Akka magaalaa Amboottis akka naannoo Ambootti immoo qabsoon uummata Oromoo wanti ganame tokkoyyuu hin jiru. Akkaataa ba'umsa yookaas immoo tarsiimoo qabsoo sanatu jala miliqee akkaataa ta'u jala dhaabbachuutii danda'udha kan inni itti ulfaate malee maaliif kaleessas wareegama guddaa dabarsaa ture. Har'as immoo wantichi wareegaduma guddaadha. Wantoota immoo waanni qeerroonni kaan hidhaa jira warri hafe immoo akkaataa miliqanii ta'u jiraataa jiranidha malee qeerroon magaalaa Amboo keessa jiran iyyuu tokko iyyuu kan jiru jira jechuudha akka magaalaa Ambootti. Egaa dhugaan kun akkuma jirutti ta'ee kan itti amma kaaftesii garee ijoollee waddeessaa aangoorra jiran isaaniin qabatanii duula ijoollee waddeessaa gootonni Oromoon achi keessa osoo jiranii aarsaa guddaas baasaa turuun isaanii osoo beekamuu warra kanarrattis olola oofuun kun dhugaadhumatti qabsaa'u irraa sitti fakkaataa? Dabalataan ammoo karaa sooshaal miidiyaadhaa kan deddeebi'ee kaafamu waa'ee qeerroof qarree bilisummaa hawaasa Oromoo giddugaleessa Oromiyaati. Warra kanatti deebisanii maqaa goobanaa kennuufiitu mul'ata. Dhugaadhumatti kun qabsoo bilisummaa Oromoof bu'aa qabaa? Kana qabsaa'otatu maqaa akkasii kennaafii jira jechuu dandeenya. Isa kanarratti mi'ati akka qeerroo giddugaleessa Oromiyaatti deebii attamii qabda? Ani isa kana waa'ee olola oofamaati jiru kana kan inni jechuutti barbaadu. Tarii maanni olola walitti oofuu yoo ta'e karaa qeerroo bilisummaa Oromootiin jedhee waan hin yaadu hin jiru. Karuma dabballeedhuma mootummaa yoo ta'e addatti qeerroon bilisummaa Oromoo dhugaan kun jalaa dhokatee wantoota kana wanta gochuutii danda'u jedhee hin yaadu. Keessumaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti yoo ilaalle ta'e giddugaleessi kun akka inni gahee qabu waanuma argaatii jirudha. Kaleessas wareegama akka kaffalaa jiranidha. Wantoota kana yoo ilaalle akkasittiin karaa nun dabarsu karaa walitti cufuudha. Maalli kun immoo maaltu dhalata jechuudha. Akka uummanni Oromoo amantaaf kutaadhaan wal qoodu karoora baafatanii kan isaan ittiin deemanidha malee kan
qarreen yookaas qeerroon bilisummaa Oromoo wantoota kana itti amaneetoo waan fudhatu natti hin fakkaatu ani gama kiyyaani. Inni kun immoo tarii dhugaan kun guyyaa tokko mul'achuutii danda'aadha tanan yaada wantichi. Haala kam keessa akka giddu galeessi kun jiru nama dhufee hubatetu ilaaluu danda'a jechuudha wanticha. Dabballoonnii fi akkasuma tigni as keessa jiru haga kami wanti jedhu kanaan osoo ilaalanii waan gaariidha tananii fudhachuu barbaada jechuudha ni gama kiyya. Ulfaadhu egaa hawaasni Oromoo giddugaleessa Oromiyaadhaa irras akkuma kaleessaa qabsootti jiraatu isaa kan dhugaa ba'u honoonni lixa shaggarii kan godina Shawaa lixaadhaa guutuutti akkuma Oromoota kutaalee lixa Oromiyaadhaa kibba Oromiyaa Konyaa Gujiif Booranaa kaaba Oromiyaa Walloodhaa dhumaa jiru. Har'ammoo guutuudhuma Oromiyaatiyyuu dhumaa jira. Kaaba shaggarittis Oromoonni Konyaa Salaalee keessa jiran kan gara Yaayaa Guulallee jiran akka maleedha kan isaan obbaafamaa jiran qabsoos ammoo akkuma kutaa Oromiyaa kan biraatti finiinsaa jiran. Isa kanaaf olola diinni Oromoo kutaan qoodee amantiin qoodee ittiin Oromoo afaan fajjeessu kana dura dhaabbatuuf tokkummaadhaan Oromoon akkuma saaduriidhaa qabsoosaa itti fufuu irratti atimee akka waliigalaatti uummata Oromoo bal'aan maal jetta? Ani gama kiyyaan maanni kan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kaleessas dheengaddas baay'eensaa ofiidhuma keenyaadha wal sakaalaa turre maleeti sabni biraa yookaas immoo qaamni biraa dhufee kan gorboonfate takkayyuu hin jiru. Obbolaadhumatu obbolaata irratti diina ta'eetu kan Oromoon garboome jechuudha. Inni kun immoo kan inni ta'e gara kamiini keessumaa karaa hololaati shakkii wal irratti naquutiinidha jechuudha. Kan inni afaan faajjechiidhaan kan uummata Oromoo garboonfatanii sirna bittaa isaanii dheereffachaa turan jechuudha. Inni kun ammas maalli isuma kana deema waan ta'eef uummanni Oromoo dhugaa kaleessaa qabatu. Maaliif ani akka Oromootti maaliin godha Oromoodhaaf jechuudha yaaduudhaa qabaannan hundi keenya. Maaliif walirratti odeessuun bu'aa tokko waan hin qabneef akka Oromootti bu'aa Oromoodhaaf maal buusuun qaba akkaataa kamiin qabsoo kana keessa yoo hirmaadhe immoo waraana bilisummaa Oromoo keessa bira dhaabadhe akkaataa kamiin galma gahaa qabsoon keenya jenneetoo haala kana yoo deemne malee yoo holola walitti oofaatii deemnee ganaa kutaadhaaf amantiidhaan gootiidhaa fi gandaan wal qooduudha taate waan ta'eef wantichi karaa nun deemsisu jedhee kanan yaadanii gama kiyya. Tolee ulfaadhu dhumarratti kan hin kaasuu barbaadu gara godina Abunaa Gindabaratii fi Gindabarat keessaa uummanni Oromoo akka malee miidhamaa akka jiru gama waraana bilisummaa Oromoon tarkaanfiin garaagaraa fudhatamaa akka turedha. Torbee darbeerraa kaanee kan dhageenyu. Haa ta'u malee guutuutti neetwoorkiin bilbilaa waan badee jiruuf Oromoota gamasii argadhee dubbisee uummata Oromoo dhageessisuu hin dandeenye haala isaan keessa jiran. Egaa magaalli Amboof bakki suni baay'ee gargar fageenya qabaatullee baatu Oromoonis immoo ol keessa deema waan ta'eef haala gamas jiru maal quba qabda laata? Tarii ammatti illee waan seeraan odeeffannoo guutuu qabu hin jiru. Garuu akka odeeffannoo torbeedhuma darbe akkuma jette waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii naannoo sanatti fudhatee ture kan jedhudha. Odeeffannoo hin jiru. Sababa kanaatiif immoo uummanni baay'ee reebamaa ture, dararamaa ture waan jedhamu jira jechuudha. Inni kaanis immoo akka hidhamaa turedha kan odeeffannoo ni qabu. Tole egaa ulfaadhu ammaaf sitti hin dheeressuu tarii waan ati itti dabaltu waan hin kaasiin waan murteessaa jiraate gama keenya itti dabaluu dandeessa gama koon ulfaadhu. Ani wanti nani jedhu tokko hin jiru. Wanti Oromoo irraa barbaachisu inni guddaan tokkummaa nu barbaachisa. Sirna garboonfataa kana jigsuudhaaf tokkummaan nu barbaachisa. Uummata Tigraay irraa waa tokko hubachuutii qabaachuu qabna. Ofiin bulchuu kan jedhu isaan hiree ofiin murteeffachuu waan jedhu kana isaan mirkaneeffachuuf deemu. Isaan irraa barnoota fudhachuu qabna kan hin jedhu dhaamsa dabarsa uummata Oromoo. Gaaruma hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu kan ammaa isarratti isin dhageessifne tarkaanfiilee boonsoo miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Amboof naannoo saniin diinotaaf ergamtoota diinaa irratti fudhatamaa jiru irratti yaada miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Amboo irraa arganne isin dhageessifnedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin haala amtuu Oromoonni godinaa Matakkal keessa jiran qoratuu fi gamasitti bilbilee marii gaggabaabaa qotatee bulaaf horsiifatee bulaa Oromoo Matakkal lama waliin qabaannetti dabalataan miseensa waraana bilisummaa Oromoo wooboo godinaa Matakkal keessa sosso'uu waliinis turtii gabaabaa qabaanne isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa sagantaa keenya guyyaa irraa irratti obbaafneerra. Aga sagantaa keenya yeroo biroo walitti deebinutti huumaan nama borii nu tolchinnaa.